بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا أبوليين إسلاما warreen amantii kana walitti qabnu akkasuma jechuudha barattoota diin islaamaa warreen dameewwan adda addaa jalatti barachaa jirtan akkam jirtan nagaa fayyaa alhamdulillah baga jiraannee bakka kanaan rabbiin nu ga'e alhamdulillah fedhiin kan isaatii ammallee bara dhufuunis nu haa ga'u duraan dursee baga jala bultii ayyaana iid al-adhaa kan bara 1443tiin isin ga'e isiniin ja'a akkasuma guyyaa kana keessa irra caalaa guyyaa tahuu har'a guyyaa zuhuri guyyaa arraarraa eegaltanii ibaadaan guyyoota hanga kana keessa godhamu hamma guyyaa ayyaamu tashriiqitti waan bareedaa tahuu isiniif lubbuu xiyyaaf isiniifis dhaamuu barbaada. Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam yaquul sawmu yawmu arafa dalagaa gaarii guyyaa arafaa hojjetamtu keessa وأن نتبعه قمنو بعد يوم يعد يوم عرفة أحد الأيام المبارك قيانا رفاق قيا كم بركات أبو جامع وامما والفضيلة والتي يحاول المسلمون بذل قصار جهدهم في استغلاله من خلال القيام بالأعمال الصالحة ومن أهم الأعمال الفضيلة في هذه اليوم المبارك الأعمال الآتية أكما بكمو قيا خنا خيسا قيا أكام مسلمني yeroo isaa guutuu ibaadaa keessa fixuu barbaadu guyyaa jechuudha hanga dandeeyan takka jajjabaatan khayrii rabbiin isaaniif kenne kana argachuudhaaf irra caalaa dalagaa dalaguudhaaf irra caalaan guyyaa kana keessa dalagaan barbaadamu awwalan as-sawm guyyaa sawmana jechuun sawmu yoomu arafaa ka jaamu kana sawmana guyyaa arafaa kan jaamu kana kan warri hajjiidha yoo sodaan dadhabbiin irra mul'achuu baatte ka guyyaa san isaan sawmanan san akkasuma guyyaan arafaa kun guyyaa akkaan barbaachisamaadha namni guyyaa arafaa kana keessa gaarii hojjechuu barbaadu hundi gaarii dirqama hojjechuu akka qabu وصوم يوم عرفة يكفر الصغائر الذنوب والمعاصي التي وقع بها العبد في السنتين الماضيتين ما شاء الله جيتي توكيتشان كون حديثني توكيتشان كون سلانا ما فكيتوري صومني guyyaa arafaa akkana jechuun soommanni guyyaa arafaa kan guyyaa arafa dhaabbatan soommanan san akkasuma dilii xiqqoo fi guddoo rabbiin ni araaramaaf kan bara dabre lamaan keessa isarraa argame سئل عن صوم يوم عرفة رسول صلى الله عليه وسلم قيا عرفة الرقافة فقال نجي يكفر السنة الماضية والباقية أمت دبري في kan ganaa dhufullee isaaf araaramaa diliin soomana akkaan barbaadamaati jechuu du'aa'iin guyyaa arafaa kana keessa jechuu qabnu hoo maalii obboleeyyan keenya kana waliif haadhaamnu keessaahuu barattoonni keenya keessaahuu ummanni keenya kan lammii teenya facaanee biyyoota adda addaa keessatti argamnu kun kadilii adda addaatiin rakkoon adda addaa waa baay'ee nu hojjechiiftee jirtu kun guyyaa kana keessatti rabbiin akka nuuf araaramu du'aa'ii sirriitti akka nuuf goota walitti dhaammannaa بين النبي صلى الله عليه وسلم عن دعاء يوم عرفة من أفضل الدعاء وأكثره خيرا رسول ربي صلى الله عليه وسلم الدنوباسي الرجال قويا خنا خيسة الدعائين الرجال توتات مالكته رسول صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمر بن العاصر وديفمي عمرو بن العاصر وديفمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة الرجال دعاء لا دعاء قيا عرفات وخير ما قلت أنا وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي الرجال وأنه تجنن نافي ورنبيوتنا دراتيس ملالا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير إيران السنيديبيا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فالدعاء يوم عرفة يكون أعظم ثوابا وأجزل عطاء وأقرب إجابة إرقود ثوابة كبدو تقل النسي قد أكسم ماستن
qeebaltiinsa guyyaan du'aa'iin namaa qeebatulla sa'atul istijaaba sa'atiin du'aa'iin itti namaa qeebalamtu takka yoomu arafa guyyaa arafaat. Kanaaf obboleeyyan kiyya kan islaamaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa karaa khayriidha darajaa waa hunda baay'ee addanuu baasee jira. Kana hundatti fayyadamuudhaan insha Allah guyyaa iidaa kan akka dabarsinu isinin jaa barattoota keenya du'aa'iin akka waliin daganne yaa obboleeyyan kiyya ka islaamaa rakkoo baay'ee qabna. Hawaasni islaamaa rakkoo baay'ee qabna. Keessaa akka lammii teenyaatti rakkoo baay'ee qabna. Argitanii kan biyya jiruu fi kan biyya namaa jirus du'aa'ii guyyaa kanaatiin akka waliin daganne namni rabbiin mijeessee fi harama dhaabbachaa jirtan arafa dhaabbachaa jirtan du'aa'iin ummata islaamaa akka hin daganne namni gartee bakka jirtanitti soommanaan dabarsitanii iida eeggachaa jirtanis du'aa'iin akka waliin daganne isiniin jenna. Irra deebuudhaan baga jala bultii ayyaana iidal adhaa kan bara 1443 isin geessin jaa. عيدكم مبارك كل عام وأنتم بخير إن شاء الله دعائنا كوالين دقني